afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin a couple of jechuun maal jechuudha? A couple of jechuun muraasa yookaan ammoo wanta lama yookiin wanta lakkoofsaan muraasa ta'e wayii a couple of jechuu dandeenya jechuudha. A couple of wantoota lamas yoo ta'an yookaan ammoo muraasas wanta ta'an a couple of jechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenya ni ilaallu. Example tokkoffaan I have a couple of books in my bag jedha. I have a couple of books in my bag. Ani kitaaba muraasa korojoo kee keessaa qaba. Kitaaba muraasa. A couple of book kan jedhu jechuudha. Fakkeenyi lammaffaan ammoo Tola has a couple of pens in his pocket. Tola has a couple of pens in his pocket jedha. Tolaan qalama muraasa kiisii isaa keessaa qaba. Okay, a couple of jechuun maal jechuudha? Muraasa yookaan ammoo wanta lama yookaan wanta lakkoofsaan xinnaa ta'e jechuudha. Kanuma like, share gochuun irraanfatina.